السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني كبجمتو ترجالتم توتا. እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አላችሁ? አለን። ዛሬ አብርሽና ሩታ መጥቶ አብሮ አንድ ላይ ሆነው መጥቷል። ሩትዬ ውሳኔውን አልቀየረችም እስካሁኑ። ይቅርታ የለመነ ነው፣ ይቅርታ ያለ ነው አብርሽ። እሱ ደግሞ ይቅርታን አይቀበለችም እስካሁኑ። በለመና ነው ቤት የመጣችው። እኔ ምንም ያደረኩኝ ነገር የለም እያለ ነው አብርሽ። አልታየም። አዎ ሰው እኮ ምንም ሰው ሲነገር ነው እንጂ እኔ ራሴ ጥፋተኛ ነው የሚል ሰው የለም። ግን አብራችሁ እንደ ድሮ ያለፈው ሁሉም ነገር ይቅር ብላችሁ አብራችሁ እንደ ድሮ ሆናችሁ እንደ ድራችሁ ስትመልሱ ጥሩ ነው። እንግዲህ ሩትዬ እርኩስ ነሽ አንቺ። ተረጋጊ። እንደዚህ ውሳኔ አትወሰኒ፣ አትሾክሊ። በሾኮላ ውሳኔ ደግሞ አይሆንም። ስለዚህ አንቺ እርኩስ ነሽ። ውሳኔሽ ረጋ ብለሽ በኋላ ነው እንጂ አሁን ምንም ይቅርታ ስለምኑ ሲጠየቀው ይቅርታ የሚባላል ነገር የለም። እውነቴ ነው የምልሽ። akkuma argitanii garuuttaanii abrishiin ifatama gaafachaa jira. Narraas hin fudhannee ifatama koo ishi jetti malee jedhee gara manaatti kadhatamtee meeqa giddii meeqaan dhuftee jirti naan jedhee jira. Giddii meeqaan dhuftee jirti kun akkuma argitan dhuftee kadhaa meeqaan na bira dhuftee akka duraa miti. Dur yoo arte yoo akkas miti. Amma garuu waan isaan jedhanii waan isaanitti himanii ani beeku waan balleesse immoo gara biraa isuma sin argitanidha. Isuma sin beektan malee waa biraa ani waan tokko wanta balleesse hin qabu. Isuma sin argitan miidiyaa irratti malee kan miidiyaa irraa alaa waa tokko waan itti balleesse hin qabu jedhee jira. Isheen immoo boo'ichaan hin dandeenye yeroo hunda boo'ichumadha, dhugumadha. Ani akka kootu Ruuttaan dhugaa rabbii ani waan tokko afaan dubbadhee hin jedhu himimmaanuma fixa dura dabarse wallaahi waan tokko jechuudha dubbii tokko. Isheen boo'icha kana innillee ijitti bobboko keeraa boo'ee jechuudha. Innillee dhugaatti boo'eera. Maaliifi engaddaa ifaanfaa godanyaan isaanii tokkos kadhatanii dadhabanii gara manaa koottu siin jedhaa qulfiillee itti kennanuun jedheera jedhanii hin diddee. Amma immoo giddii meeqaan ufteetti kunoo biraa giddii meeqaan ufte jedhennillee isumayyuu innillee yoo itti mana kana keessa dhufne mana kanatti hin deebine yoo iifatamaa walii goone akka duriitti hin deebine anillee mana kana keessa maal hojjedha gara biyyaa deema gara buttaa jira jedhee jira. Amma isheenii isa durii miti. Waan isaan jedhanii itti haasa'anii akka kanaa cakkantee fi ani hin beeku. Waa biraa immoo waan masin miidiyaa irratti argitan malee ani waa biraa godhee hin jiru. Garuu amma isheen Ruuttaa durii miti. Baay'ee tokkotti qayyaramtee jirti. Iqirtaafillee hin diddee ishee jechuu diddee jedhee jira. Fuuldura keessanitti illee iqirtaan gaafadha garuu narraa fudhataa hin jirtu iqirtaasii jedhee jira. Namni tokko immoo balleessaa isaa baree iqirtaa wanamaan jedhu iqirtaa sanarraa fudhachuun laazimiidha. Maaliif jennaan akkuma argitan Ruuttaan otoo leexaa isheeti ta'e akka fe'eeyyuu bakka barbaadde wallaahi mircaadha leexaa isheetoote. Garuu amma ofiishee leexaan jirtu ofiishee garaatti baatti. Kana biraan maatii bilarree deemtee jirtu kan jirtu bakka biraadha. Sa'aatii kanatti manuma ofiitu barbaachisa gizee akkas garaatti baatan malee mana warraas miti mana namaas miti jechuudha. Maaliifi nafsee lamaan jirti. Obsanii maa amma rabbiin namatti ishee dabalutti obsumaanidha. Kan durayyuun obsiteetti mitiire
amma garuu isheen kan jechaa jirtu obsee dadhabee ammas otuma akkas jedhee araarames boorisoo maaliin abdii qabaa waasinnata isa kamiin qabaa ani ammas darbee miti isa ganaanatti ufuufiin yaaddee jira ammas sanumadhaa jettee jirti. Yaaddoon ishee ammas iqirtaa jedhee kanarra darbee ammas yoo araarame ammas yoo akkasuma boorisoo sanumadhaa kan jettudha isheen odeessaa jirtu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaahi maaliifi jireenya kanaatu jireenya sa'aatii kanaatu iyyuu akkaataa sana wallaashisiisee wallaahi laazim garagaraa akka akkasaa wallaallee inni kaanii birriitutti hir'ate birriitutti qannasee birrii fixanii kanaaf akkas ta'u malee lolan qabanii jedhu. Anoo baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii jireenya ofii doraalatti gurgurachuun wallaahi laazim ani akka mataa kootti wallaahi rakkachuu dhiisamee tollim jedhatame jireenya koo miidiyaa irratti miti bultii mana koo keessa miidiyaa miti waan hin hojjedhu miidiyaa irratti waan hin hojjedhu akkuma namni hojjetee argatu tokko rabbi naa kenne riskii rabbii malee jireenya koo bultii koo miidiyaa irratti fide birrii doraala naa ufataanaan yoo natti hafee dhugaa rabbii sinitti ma wallaahi laazim jireenya keessan yoomuu bultii keessan jireenya keessan miidiyaan godhina wallaahi isa dhugaan sinin jedha ilaalaame amma namni meeqanii qaldii xaba godhee gaayilasaa xaba godhee birrii fi doraalaaf dhugaa rabbiiti wallaahi laazim ilaalame namni meeqa wallaahi laazim qalabatii ofirraa baasanii darbatanii maal ol godhanii sobanii yoo argitan wallaahi jireenyaaf garaan sincita dhugaa rabbiin sinitti ma wallaahi. Maaliifi imaanii isaanii maalii isaanii amantii isaanii kana baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaahi laazim. Maaliif doraalaaf jedhanii haqilii dhabanii otoo nageenya qabanii akka nama nageenya hin qabne ta'anii sobanii mana ofii baxabbatanii jireenya ofii hunkuranii namallee akkas intinii jechuun hin barbaachisu wallaahi kolfanii xabanii waan itti akkatti namni nama daawwatu yoom dhibeera wallaahi yoo si gadhiiseera ansi dhiiseera maaliidha yoo jedhan malee hin ta'u wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa kan adeemaa jiru kanaafuu Uttaan immoo kanaaf jettee yeroo hundaa waan isaanii kana birriif akkas ta'u isaan jedhamee namni dhugaaf isaan jedhee takkaa hin jiru mana kanaatti duras ammas akkasuma jechaa jiru. Nagaa rabbiin sinii haa buusu deebisee siniin jenna nagaatu caalaa nagaa caalu hin jiru. Gaasheenii amma akka jetteetti otoo nam tokko mari'atiin ufumaa mari'adhee ufumaa yaada koo ilaalee ufumaa yaada koo mari'adhee nam tokko mari'achuu dhiiseenii sitti majettee isaatiin jechuudha. Ati bor buttaa jaraa deemtaa jettee gaafatte jennaanii uma rakkina hin qabu yooti hin deemin jette hin deemu yooti immoo deemi jette immoo nan deema inni rakkoo hin qabu yoo turii jettes nan turaa jedhee jira. Akkuma argitan innillee ijitti didiimateera isheen isin boossi inni isin bu'aa boo'ichaan irrammoo maaliif nama gurguddaa jidduu ofii nama gurguddaa akkuma kanaan dura akkuma gaasheen dhufee walitti araarse kanaan dura ammallee nama gurguddaatoo jidduu gaatanii taazabtiif akka lammaffaa wanti kun ittiin deebine lammaffaa akka kana keessan gallee lammaffaa akka jireenya isaanii zallaqan kunis dhufee maaliif kunis taraasaa yoo kun sokkee kunis taraasaa dhufee isaan jeeqa. Kanaaf waadaa akkasiitu gashattee araaramtee jireenya isheetti ooffatte bareeda. Garuu immoo isheen amma akka jettetti egaa yoo ittiin deebitu ta'e boorri hin deema jechaa jira. Isheen immoo boor deemtaa jettee gaafa yoo turii jettes nan turamaa miti jedhee jira. Kanaafuu yaada mataa koo mari'adhee otoo nama hin gaafatiin of gaafadhee of ilaalee hundaa sitti himaa jettee jirti. Kana biraan immoo ofii isheesillee haasa'u kana caalaas hin danda'u jettee achichi sokkitee boossee deebiti. Maaliifi akka gaarii rabbiin sii kennu akka gaarii jireenya kee rabbi gaarii sii godhu sii hawaa jettee jirti macarrashaa irrattis baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Maaliifi akkuma kanaan duraa amma namni gurguddaan dhufee yoo jidduu galee wayya malee
amma ishii jettee harka laachaa jirtu jechuudha. Hundumtu amma gorsa namaa innillee akka jedhetti gorsa namaa qabdii jedhee amma Ruuttaan immoo ammas yoon irra diddibee dabarse jireenya manatti deeba jedhee boorisu akkasuma dhufee kun tokkos jireenya koo diiguu jireenya koo rabbashuu dhufaa gizee meeqaa waggaa tokko muluu inni dhiifatamaan jireenya koo haqee ofii koo rakkinarra obbuusaa jiru jettee jirti. Kanaaf Abrish immoo dhiifatamanaa gochuu diddee ammallee waa waliigallee hin qabnu waan biraa mooyyuu waan sin beektan miidiyaa irratti isuma sin argitan malee ani waa tokko waan hin godheeru hin qabu. Akka ani waa ballee akka waan ani godhee akka waan baay'eedha inni isheen garaa keessa kaattee jirtu. Bakka baay'ee tokko qayyaramteetti sirriitti natti qayyaramtee jirti jedhee himataa jira ishuma bira taa'ee. Maaliifidha egaa namni jechi gizee baa'atu yoo deebuu har'as boorus akkasuma saanumatu dhufa yoo ta'e namallee jibbisiisa dhugaa qabdi isheenillee garuu immoo macarrashaa hiddilii tokko naa kennii jedhee jira. Egaa of mari'adheen sitti hima taasin ta'uu yoo ta'e jettee jirti. Qallaalimatti hin diddi jedhee yaadu wal diinna jechuu hin naqxu jedhee yaada maaliifi waan garaatti baattuu fi amma diigitii bira hin ga'anii jedhee hawwii qaba. Namoonni gurguddaan akka jidduu galanii jechaallee jiru. Rabbiin nagaa isaanii haa buusu jenna wallaahi nama gaddisiisa maaliif yeroo hunda jireenya ofii macaawachaadha miidiyaa kanarratti hin ulfaata dhugaa rabbi wallaahi nama jibbisiisa. Maaliif bultii rabbiin bultii makaarii isiniif haa godhu bultii keessan dhugaa rabbii isinitti wallaahi laazim baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kuniin dhufaa macaawacaa godhatee biraa deema kunis hin dhufti akkuma bakka meeqa dhugaama qabdi wallaahi namatti dhagaamamaaf namatti dhagaamu dida. Kan biraan maqaa balleessiisaan birriitiin fidee malee birriitiin waliin hojjenna malee haadha manaa koomitii jaalallee koomitii jedhee innoo dhuguma birriitiin dhufte isheen. Birriitiin fideera jedhaniillee amma maqaa ishee balleessuu amma mataa ishee gadi cabsuutti gaaniiru garuu wallaahi laazim akka Ruuttaa cimtuu dubartiin hin jirtu. Akka Ruuttaa wallaahi jecha miidiyaa kanarratti haati ishee nafne maatiin ishee nafne akka kanaan arrabsu maamna arrabsitan jettee guyyaa tokko dubbattee hin beektu wallaahi laazim gadi baate maaliif na arrabsitu jettee hin beektu. Ishee arrabsanii dadhabeen haadhallee manatti ga'u haadhallee gadi galgashanii arrabsu jechuudha. Wallaahi beektu miti egaa miidiyaa tuktukii kana guyyaa tokko maamna arrabsitu jettee gadi baatee hin beektu. Nama ofitti amanummaa qabudha. Namallee harkaan laannedha ishee wallaahi. Eddee dhufaa eddee gaafa Abrishitti dhuftee in argama. Ufiisi jaalladhe jettee haa dhuftu malee jaalalaasaafis aarsaa guddaa kaffalteetti. Jaalalli akka maal ta'us akka maal ta'es illee itti agarsiistee jirti Abrishitti. Kanaafiyyuu cimtuudha harkaan laattu eenyumaafiyyuu nama ofitti amanummaa qabudha. Ofitti amanummaa sanaan duubatti nama deebi'u miti dhugaa rabbii isheen cimtuu Ruuttaan cimtuudha. Qallaalii miti nama tokko miti wallaahi laazim akka ishee xiqqeessanii wallaahi miidiyaa irratti kan isaa ishee jechaa turanii hundumtuu ituubii mataa isaa banatee lakkaa jaallateeti miti silmaa birriitiin fideetidha. Booda jaarsi jaalladhe jettee isheen akkas keessa galanii malee inni fiqireenyaa isaa miti. Akkuma jedhan birriitiinidha biteetiidha birriitiin biteetii isa wajjiniin hojjetti miidiyaa kana malee jaalallee miti. Laan isaan jedhanii maqaa balleessan argitanii wallaahi amma akkas jedhuutti illee ga'anii jiru jechuudha. Egaa wanta isaan akkas jedhan moosni galee haati afaan Oromoo dubbatti Harargeedha haati. Egaa xiqqoo Oromummaanis keessa jirti mitiire. Kanaaf inni isaan haamilee acabsaniiru garaa isaaniif garuu immoo namni isheen haamilee cabu miti. Nama boorutti mul'ata qabu isheen wallaahi laazim. Nama ofitti amanummaa qabu cimtuu. Nama harkaan laanne namni jedhee namni odeesse namni ishee arrabse namni ishee xiqqeesse wallaahi guyyaa tokko maamna xiqqeessitan maamna arrabsitan maa akkas gootan jettee hin beektu maaliif ofitti amanummaa qabdi ishee ofitti amanummaa wanta qabduu fi isa ishee arrabsuus isa ishee jajuus tokko isheen haajaatti hin qabdu jechuudha.
Maaliif ofitti amanummaa qabdi. Kanaaf birriitiin amma inni garaa ishee dhiisee ishee nyaate ishee gubee akka kanaan didduyyuu birriitiin hin biteera malee jaalallee koo miti sanni jedhee maqaa balleessedha. Tokkoffaan isheen dallanteettu.